Sanyi mana barumsaa tokko irratti sirriitti hin beekaa. Artistii immoo nama biyya kootiiti. Maatiidhaanis ta'ee maybe artistiin nan beeku dhugaa dubbachuudhaaf ani nan beekaa. Kaasetti inni amma fuula fiititti baase kana xiqqoo ta'ee ijoollee ta'ee mana barumsaa barannu gizee manni barumsaa sanee cufatu birrii wayii maatiin nuu kenneeti. Birrii saniin kaasetta kana bitadhe. Yeroo san ijoollummaadha. Kaasetti manatti teeppiidhaan dhaggeeffatanii bitadheeni. Na jala namni kaasetti lama ture mana keessa isa meetii jamamaatii fi kaasetti artistii kanatu ture. Ani kaasetti koosi kennuun jedhamu inni immootu kiyya dhaggeeffatu natti hin kennin jedha. Ani immoo kaasetti kana kabarii qaba miti kaasettiin keessi isaa kabarii qaba. Kabaruma san namni yoo na yalaatu hin jaalladhu. Miti kaasetti isaa fuudhanii teeppii keessa godhuu miti. Yooma kaasetti waraqata gubbaa sana yoo tuqan hin jaalladhu. Ittiin kennu jechuudha. Osuman akkasitti jedhu na dhokse jala. Dhoksee warra uffata duraanii saniin beektanii akka ookina guddisee wayyaa fo'aa isaaniitu dura fo'aa isaanii san harka kana jira harka dheeraa kana godhee dhoksee saaxinii qabu. Akka ookoo immoo saaxinii ishii malee namni hin banu beektu. Ishuma bana namni fudhata jedhee tasuma yaadne kazaan isa keessa godhee ishiin gizee kaan beeta kiristaanii deemti gizee kaan maabara deemti mucichi kaasetti kiyyadoo kun maal godhaa gizee isaan uffata baasanii uffatan edaa shakkee dhaqe yoo isaan immoo uffata fo'aa isaan uffachuuf jedhan kaasettiin lafatti bu'e achumaan na jalaa fudhatee na jalaa dhoksee akkasuma osoo hin jedhu biyya namaa kana odoon dhufin dura hoggaa lama mucicha sanii waliin oolne. Maatuma wanuma tokko ijoollee akka guddistee qowwee akkasuma osoo hin jedhu barumsa kiyya xumure gara biyya namaa kana deeme kutaa 10 akkuma xumure. Hoggaa 5 ta'a walirratti hoggaa 7 balaa kaasettii kanaan maatii koo nama hoggaa 7 ittiin oole. Gizeen biyya jiru sanitti koosummaan mana keenya dhufaa mucichi sun abbaa bultiiti. Bultii godhate bishaan harkaa buusi yoo jedhan isa bira yoon ga'e masxaaxaba bishaan hin buusan xaasan jira miti lafaan kaaf malee bishaan harkaan buusuuf qiimitti qabadhe jechuudha. Bishaanuma harkaa san hin buusuuf maatiin keessaa hin beekanii akkan ani isatti qabamee jiru waan beekaniif jimuma naan jedhan isarra darbeen buusee macarrashaatti bishaanicha masxaaxabaa fi jookicha saniin lafa godhee fi biraan sokka. Akkasuma gaafa jennu biyya namaa kana deemtee gaafa galtee maal jettee maatiidhaan ka yaaddoon jira maal jedha garuu keessa ka'uma jira kaasettichi kuni birrii guddaas na kennanii ani kaasetticha barbaada. Sababa sanii seenaa kana himee tanan yeroo waa safuu asirratti artistiin badhaanaa kattasi beekaa akkas sababa saniin malee artistiin ana qabu isaan beeka. Ture jechuudha. Sanuma kaanee maatiin koo maatii bira ani immoo warra macarrashaadha akka ookiyya waan na guddisteef faan deema mana warra artistiin dhagaa manni kun mana warra abbaa sirba keetti sanaan jedhan simanii bakka ittiin na furtiin na jeequ manni keessan akkasisanii manni warra sirba keetti san kunnoo sirba keessan irraa fuunaa jedhu harmeen koo na guddiste kuni. Abbaa artistii tufaa isa mara tokko beetekiristaanii tokko. Itti kunoo abbaa sirbicha keetti dhufeetti siyaasni mufaanaan jedhan gaafa achi isaa faana deemu jecha argan kaasaan maatii dhabintiire akkanumatti guddannaan illee dhiisne artistii sababa kanaanin kan asirratti wal barree inni biraa immoo